ምን ያደርጋል? ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? ምን አድርገህ ይዘው እንደመጣ ምን ይታወቃል? ምንድን ነው ያደረኩት? ይኸውና ምንድን ነው ያደረኩት? ኬክ እኮ ነው። ሰማ ብለህ አልሰማ ብለህ እሱን በቃ ከቶቼ ልትለየኝ አንተ ጓደኛ የሆነ ተው፣ በእናትህ ነው እገልሃለሁ። ሰለሞን ከገዛ ቤቴ አንተ ነህ የምታስወጣኝ። አንቺ ብታይ ዝም በይ። ልጆቼ ናቸው። አንተ ተረጋጋ። ሁለቱንም ወስዳቸዋለሁ። ተረጋጋ። ተረጋጋ። አንተ ነው ani jalqabaayyuu gocha kana yookaan jecha kana dubbadheen ture. Sool yookaan immoo soolan bultii yookaan immoo walitti dhufeenya naahii fi hubiyyee keessatti dhiibbaa guddaa faafii waliin wal qabatee dhiibbaa guddaa akka bultii isaaniitirraan gahaa ture. Hundi keessanuu shakkii keessa jirraa jechuudha. Ashama harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota koo bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isin haa baay'atu. Warroonni mana koo faarawaa taatan immoo subscribe like share gochuudhaan maatii naa ta'a. Warroonni immoo kana dura turtan like gochuudhaan viidiyoo kiyya hanga dhumaa daawwadhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota koo hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana dura darbee dhimma wiyyee fi naahii ilaalchisee viidiyoowwan adda addaa hubattanii turtanii akkasumas immoo faafiidhaan wal qabatee faafin abbaa manaa osoo qabdu daa'imni ani garaadhaa qabu kan naahiti jettee sana keessa aarii keessa isaa galuu dhugaa isaa ta'uu naahin immoo erga narra guutanii kan kiyya jedhee amanii akkuma fudhate akkasumas immoo walitti dhufeenyi naahii fi hubiyyee bultiin isaanii baay'ee dhiibbaa guddaan akka irra gahaa ture hundi keessanuu hin beektanii. Kana keessattis immooyyuu keessattuu yeroo tokko tokko namni hiriyaa fakkaatee yookaan immoo nama keessan fakkaatee nama miidhu madaan inni ittiin nama miidhe yoomiyyuullee nama fayyuullee hin danda'u jechuudha. Innis maalinni yookaan akkamitti yoo jettanii na gaafattanii soolan hoop yookaan immoo sool walitti dhufeenya guddaa yookaan hiriyummaa guddaa obbolummaa guddaa naahii waliin qabaa jechuudha. Arragaa osuma naahii waliin bultii keetitti deebii jedhee cinaadhaan isa araarsu yookaan cinaadhaan isa gorsu isa duuba mooyyuu faafii walii galee diraamaa biraa hojjechaa ture jechuudha. Naahiin gara laafummaa isaatti bultii isaa haadha manaa isaa ijoollee isaatirraa adda ba'uuf deema. Kun hunduu nama amanuu yookaan immoo nama hundumaayyuu akka ofiitti ilaaluu isaatitu dhiibbaa kan hundirraan gahee jechuudha. Kanaaf bultii hubiyyee fi naahii kana wanta hedduu irraa hubanna. Tokko nama tidaarii keessatti nama gidduu ofii galchuun akkam akka nama miidhu. Lammaffaa immoo nama kamiyyuu akka ofiitti amanuun akkam akka nama miidhu irraa hubatanii jechuudha. Egaa akkuma agartan kana naahiin guyyaarraa keekii bitatee keekii fudhatee haadha manaasaa akkasumas ijoollee isaa laaluu yeroo dhaqu yookaan immoo laaluu yeroo barbaadu sool akkuma kana dura isiniin jedhee hubiyyee fi naahii nama walitti araarsu yookaan immoo hiriyaa hubiyyee fi naahii fakkaate dhiibbaa guddaa gidduu isaaniitti adeemsisaa jira jechuudha. Akkasuma kinoo naahini mana isaa gahee ijoollee isaa fi haadha manaa isaa ilaaluudhaaf yeroo deemu obboleessa hubiyyeetiin wal mari'atee wanta badaadha jechuudha kan inni godhe akkasumas immoo dhiibbaadha kan inni godhe jechuudha. Kana keessas kan naahin aaret keekii sana akka waan naahin wanta biraa fuudhee fidee dhufeet hubiyyee gara hubiyyee guree akka hubiyyeen isaan wal loltu yookaan immoo gidduu isaaniitti akka araarri hin buune kan godhaa jiru jechuudha. Maalis yoo ta'e ammuma fe'es yoo ta'e ammuma fe'es miidiyaadhaaf yookaan immoo hojii kanaatiif yoo ta'e wanti amma kan hunda nama goosisu yookaan immoo nama wal jaalatu nama ilma walitti qabu nama bultii walitti qabu amma kan hunda wanti adda nama baasisu wanti nama adda oofu tokkichiyyuu hin jiru jechuudha dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e. So maal isiniin jechuun barbaade akkuma agartan kinoo soolii fi abbaan obboleessi hubiyyee yookaan immoo obboleessi haadha manaa naahii mana keessa jiru jechuudha. Inni garuu nagaa barbaachaaf ijoollee isaa ilaaluuf haadha manaa isaa ilaaluuf kan dhaqe. Garuu sool immoo durseet yookaan immoo osoo hin dhufin durseet achi dhaqee wanta hin jirre hunda wanta naahin hin qabne hunda akka naahii fakkaate wanta naahin hin qabne hunda dubbatee dubbii waliin baxabbate jechuudha. Hiriyaa akkanaatis horachuun hiriyaa akkanaatis qabaachuun gonguma hiriyaanuu namatti hafe rabbii ofii qofatti hirkatanii yoo hafan irra bareeda irra gaariidhas dhugaa dubbachuudha yoo ta'e. Kana jechuun maal jechuudha? Maal jechuun barbaade namni har'a si fakkaatee yaada kee gochaa kee hundumasaa
tilmaama kee saayikooloojii kee hunda qoratee boodammoo gara bultii keetti achi deebi'ee bultii kee diiguu yoomiyyuu hiriyaa kee ta'uu hin danda'u. Even osoo gochi kunuyyuu darbee nagaanuyyuu bu'ee akka durii sanitti yookaan immoo akka jalqabaa sanitti garaan nama fayyee hiriyaa ta'uu hin danda'amu dhugaa dubbachuudha yoo ta'e waan baay'ee nama saafiru waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha dhugaa dubbachuudha fi kana jechuun maaliifin isiniin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya dheengaddaa viidiyoowwan darbe keessatti wanta hundumaayyuu anatu sirreessa wanta hundumaayyuu anatu walitti qabee jireenya isaanii sirreessa faafin sobdee kana gooti faafii wajjiniin dubbii xaxee dhufee faafii sobdee gooti anatu sirreessa jedhe har'a garuu naahin ol seenee haadhasaa dhiifama ijoolleesaa haadha manaasaa haadha ijoolleesaa akka inni ilaalu akka inni waa fidee dhufe yookaan immoo akka inni bashitaa waa wayii fidee dhufetti of laala yookaan immoo of hubatee jechuudha. Kanaafuu wanta akkanaa gochuun shaggaa miti keessattuu bultii keessa seenanii haadha manaatii fi ijoollee akkasumas immoo abbaa fi ijoollee gargar diiguun gargar fageessuun dhiphina sammuu dhugaa rabbii dhiphina sammuuti malee cinqatiidha malee wanni inni fidu namatti wanni tokko homtuu yoomtuu hin jiru soo bultii namaa keessa seentanii osoo kana gochuu baattanii bareedadha jechuudha. Kanaafuu kana keessatti keessayyuu warroonni akka hubiyyee fi naahitti bultii qabattanii ijoollee walitti horattan hundi keessaniyyuu nama akka sool kana hubiyyee bira yoo ga'e hubiyyee fakkaata achi as deebi'ee naahii bira yoo ga'e immoo naahii fakkaata achi as deebi'ee immoo yoo faafii bira ga'e immoo bultii isaanii diiguudhaaf waan biraatti xaxa yookaan immoo dubbii biraatti xaxaa jechuudha. So kana jechuun ijoolleen illee abbaa malee akka guddattu nama taasisti haati isaaniit illee yookaan bultii kiyyatti nafni jettee akka dhiphachaa turte shakkii keessa akka jiraattu isa taasisti innis immoo bultii isaatirraa akka abdii kutatu taasise jechuudha. Kanaafuu hiriyaa akkanaa nama akkanaa bultii ofii keessatti seessisuu dhiisudha guutumaan guututti jireenya ofii keessatti seessisuu dhiisudha guutumaan guututti jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu waliigalteen naahii fi hubiyyee waliigaltee hedduu nama hawwisiisu waliigaltee hedduu nama inaafsisu waliigaltee hedduu jaalala garmalee walii qabanidha turan. Har'a garuu walitti bu'iinsa xiqqishuudhaan nama sadaffaa yookaan immoo qaama sadaffaa jireenya yookaan bultii isaanii keessa seessisuudhaan ji'oota lakkoofsiseera bultiin isaanii osoo kabajan argatiin odoo nageenyi hin dhufin akka wal jeeqanitti akka dhiphatanitti daa'ima isaanii akka gargar bittinneessanitti ammana turanii jiran jechuudha. Ammas immoo wanti ta'uu qabu yookaan immoo wanta deemuu qabu nama sadaffaa jireenya isaanii keessaa baasudha. Dubbiin isa dhuma kan nama sadaffaa obboleessa hubiyyees ta'ee soolis ta'ee nama madadan nama duuba isaanii yookaan cinaa isaanii zuuraa isaanii jiru hunda jireenya isaanii keessaa baasanii waan jiru hunda fuula fiitii isaaniitti waan jiru hunda fuuldura isaaniitti taa'anii haasofsiisudha. Taa'anii taasisuudha akkasumas immoo taa'anii haasofsiisudha. Kana qofaadha jechuudha kan jiru. Kana fakkaata obboleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa irraa hundi keessanuu agartanii jirtu. Mee viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa. Like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Warri mana kiyya dura turtan like gochuu hin dagatina. Viidiyoo baay'ee barumsa qabudha. Viidiyoo baay'ee namni kamuyyuu irraa baratee jireenya isaa boruutiif nama akkamii jireenya isaa keessaa akka baasuu qabu itti hubatudha waan ta'eef viidiyoo kana hundi keessanuu ilaala subscribe godhaa like share godhaa isiniin jedha. Namni kamiyyuu namarraa abdii godhachuu dhiisudha. Rabbiirraa abdii godhachuu ebeluun kun nammiidhu yookaan immoo ebeluun kun jireenya kiyya keessatti homaan uumuu yoo jettanii nama kamiyyuu hin amanina. Kuni dhaamsa kiyya. Isin lamaan namni lamaan qaamni lamaan erga wajjinaa ta'ee booda jireenya keessan dubbii keessan hunda rabbitti kennitanii rabbi fuulduratti walii galuudha malee namni homaa namaan godhuun jedha. Kanaaf viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata hundi keessan immoo subscribe godhaa galatooma. ዛሬም አንቺ በወንድምሽ ነው አይደል የምትመሪው? ናም ተረጋጋ። በወንድምሽ ነው የምትመሪው? ናም ተረጋጋ። እኔ ልጆችን ማየት አልችልም። ወንድምሽ እያለ ይሄ አይምሮ አላት። ባለማ እነዚህ እያሉ ቤት መምጣት አልችልም። ናም ተረጋጋ። አንተ ተጠቀም ነገር ያለው ናም ተረጋጋ። ስርዓት ይኑር። ሰለሞን ተረጋጋ። ሰው ልጅ ነው ገባ አይደል? ልጅ ፊት አትጣልና እናውራለን። ልጅ ፊት ለምንድን ነው እሱ እንደዚህ እየበጠበጥክ ነው ያለው። ለምን አይገባም? በልጄማ መምጣት አልችልም። ገላለ እየበጠበጥከው ናም ተረጋጋ።
አንተ እኮ ጭንቅላት በቃ ይሄ ነው መግደል ምናምን ይሄ ነው የምታስበው። ለምንድን ማትረጋጉት እናንተ? ራስህ ይዘውጣ ወዴት ነው ይዘውጣው? ልጆቹ እኮ ሚስቱ እኮ ነች። ማይተባቱ እነዚህ ሰዎች በግድ ነው እንደ ተመጣጣለች። አሹ አይገባም እንደ እሷ የራሷ ህይወት ጀምራለች። በቃ ከቻልክ ገድሉ። በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር አይወራም። በቃ ትልቅ ሰው አይደላችሁ እናንተ? አንተ ትልቅ ሰው ኮንክ ይዘልሉ። በቃ እነዚህ ሰዎችን ለማግባባት የምትችሉትን ነገር ከቻላችሁ አድርጉ። አለልጃ ዝም በሉ። በቃ ወዴት ነው እየሄዳሉ? ሁላችሁም ተረጋጉ። ነው በሰላም ባለ ማክበር ከሆነ ደውለ መደወል አይጠበቅብኝም። ልጆቼን ለማዝናናት ኬክ ይዤ ነው የመጣሁት። ገባሽ? እንኳን አደረሳችሁ ማለት አለብኝ። አሁንም ልጄን ይዤ አጣቸው ማመጣው ይዤ እሄዳለሁ። ልጄን ማስነው ነው አንተ ያንቺን ብቻ እኮ አይደለም ልጁ ነው አቃለ የኔም ጭምር ነው። ተረጋጋ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ አይደለም። ውጪ ያንቺ ፍቃድ ያስፈልገኝ ማቦቃ እንትን አትበይኝ፣ አትነጅሽ። ያንቺ ፍቃድ ያስፈልገኝ ለምን መብቴ ነው እኮ ገባህ አይደል? አንተ ማን ስለሆንክ ነው እኔ እዚህ ያለው ልጁ ይዘህ የምትሄደው? እንደ አንተ ምን ሆናል? ነገር ለምን እንደምታሞቀው? ምንስ ቢሆን እሷ ያለ እሷ ፍቃድ የሚናገረው ልክ ነው። አሹ እሷ ይውሰድ በኔ ፍቃድ ካለች አንተ እሱ እንደፈለገ እንዲፈለግ ይውሰድ ገባህ አይደል? ይውሰድ አልወጣም። ውብዬ አንቺ አይደለም ልጄን የመውሰድ መብት አለኝ። አይመለከትሽም። ናኦም ተረጋጋ።